maadiyaatii akkamiin maadiyaatii ofirraa balleessina wantoonni nu maadiyaatii ofirraa balleessinu fayyadamnu kun dhugumatti kireemni maadiyaata namarraa balleessa kun dhiibbaa qaba akka jedhuu fi gaafilee kanaan wal qabatan ammallee reemedii mana keessa qopheeffannu maadiyaatii fuulaa akkamitti ofirraa haquu dandeenya namni hedduun kireema dheengaddaa jalatti na gaafattanii jirtanii inshaallah asanirraa haasoyna. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kuni YouTube Lula 3D in 1 kan waa'ee midhagina mana keenyatti keemikaala takkaan ala itti eeggannu irratti haasofnu ka waa'ee jireenya ummata musliimaa irratti haasofnu akkasumallee ka waa'ee barnoota amantaa tokko tokko irratti barannu akkasumas muuxannoo garagaraa irratti wal jijjiirrudha. Kanaaf YouTube kana deeggaruun bira dhaabbachuun isin qabdu jechuudha. Ani waan qabu isinii fidaa wanni an qabu kun akka addunyaa gahee namni hedduun irraa fayyadamu immoo isin gama keessaniin like fi subscribe gochuudhaan na bira dhaabbadhaan gamonumaan dhaamsa kiyyaa gara mata duree kiyya kaa'aatti yoo ta'u namni hedduun maadiyaatii qoricha maadiyaatii namni hedduun waan kana ni gaafata. Mi'a wala maddoota maadiyaatii halaalu maadiyaatiin fuula irratti nama bahu kuni sababa an beeku jechuudha. Hanga ammatti sadii afraffaan jiraachuu danda'a I don't know sadii garuu sadan sun maalidha tokkoffaa ulfaa wal qabatee dubartiin takka maadiyaatiin fuula irra bahuu danda'a. Dubartiin ulfaa maadiyaatii qabaachuu dandeetti. Lammaffaa mala ittisa maatiitiin wal qabatee side effectii mala ittisa maatii keessaa tokko maadiyaatiidha. Hunda jechuu kiyyaa miti tokko maadiyaatiidha. Loppii haa ta'u kiniina haa ta'u marfee haa ta'u side effectiin isaa maadiyaatii fuulaa ta'uu ni danda'a. Kana saayinsiileen qoratee waan irra gahedha. Ittisa maatii fayyadamuun sirriidha sirrii miti amma judgmentii waa'ee shari'aa irra hin jiru. Waa'ee fuula irratti inni waan kana nama baasu irraa dubbatu jira. Dhiibbaa isaa irraa tokkodha. Sadaffaa irratti immoo kireema wahii fayyadamne kireema san eega dhiifne booda yookiin immoo ultraviolet attackii aduu keessa deemne sababa sanirraallee maadiyaatiin fuula keenyatti bahuu danda'a. Garuu maadiyaatiin sababa aduutiin sababa kireemaatiin fuula keenyarratti bahu ofirraa balleessuun hedduu takka salphaadha. Akkamitti ka jedhu itti deemna. Tokkoffaa irratti mala ittisa maatii yoo ka ta'u taate hormonal changeedha waan ta'eef maluma ittisa maatii san yookaan dhiisuu yookaan ofirraa jijjiiruudha malee osoo waan feetan gara gubbaatiin kan itti dibdan taateeti hin balleessu maadiyaasiisa. Li'aannahu hormonal changeedha waan ta'eef jechuudha. Kanaaf mala ittisa maatii kan isin hin tahin san irraa jijjiirachuu yookiin immoo guutumaan guutuun mala ittisa maatii ofirraa dhiisuudha. Sanii kasanii. Lammaffaa rakka ulfaa wal qabatee dhufu immoo waan takka illee barbaachisu. Ofii isaatii illee ni dhufa eegas ofii isaatii deebi'ee isin irraa bada. Inumaa yeroo ilmeen garaa keessa jirtutu kireema tokko illee fayyadamuu dhabuutu irra maslahaadha. Kireemni tokko gadi taree hormoonii namaa irratti illee dhiibbaa waan qabaatuuf yeroo inni daa'imman miidhullee ni jira. Ijoollee garaa keessa jirtu jechuudha. Li'aannahu qaama keenya kana hundarraa waan walitti qabamu gara handhuuraatiin isaan bira gaha waan ta'eef jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo ulfaa wantoota dhoorgaman keessaa qabaatii roozmarii Senegalee እና kireemota garagaraa fuula keenya bilish gochuuf fayyadamnu kun hundumtuu isaa dhaabbachuu qaba. Daa'immarra dhiibbaa qaba. Kanas doktoroonni yeroo baay'ee ni dubbatanii jechuudha. Inni sadaffaadhaa dibataa fi haala jijjiirama qilleensaatiin kan nutti dhufu immoo salphumatti ofirraa balleessuu dandeenya. Har'aaf reemedii sadii isinii hima kan fuula keessan isinii qulqulleessu jechuudha. Inni jalqabaadhaa daa'ima. Orgaanik haanii jechuudha. Daa'ima kana maali walii daa'ima wantoota hedduudhaan waliin maytanii dibachuu dandeettan garuu akkasumatti adda isaallee dibachuudhaan daa'imni fuula keenya guutumaan guutuutti akka inni sirriitti qulqullaa'u taasisaa jechuudha. Akka sirriitti inni qulqullaa'uu fi shaayin godha daa'imni kun jechuudha. Ani yeroo hedduu dibata hunda caala dibanni naa ta'u yoo jiraate daa'imni kun immoo orgaanika yoo ta'e bareeda laakiin yoo qulqulluullee ta'uu baate sokkee rakkoo hin qabu. Maaliif fuula dibataaf fayyadamtu waan ta'eef jechuudha. Laakiin garuu daa'ima orgaanika yoo qabaattan gaariidha. Waa dalaydan wayita mana keessa deemtan daa'ima dibadhaatii dhiqadhaa. Fuulli keessan bifa tokko akka qabaatu taasisa. Isaan maasaaj godha. Yoo immoo daa'ima harcee ruuzaatiin waliin maktaniitiin sirrii maasaaj ittiin gootan hedduu gaariidha. Iskiraappiidha waan ta'eef jechuudha. Laakiin kan jechaa jiru kireema daa'imaatii miti. Saamunaa daa'imaatii miti. Daa'ima mataa isaati kan jechaa jiru. Daa'imaa fi ruuza waliin maytanii dibattaa. Ruuzni xiqqoo amala shakareeruu qabu waan ta'eef waan kana kaasuudhaaf nu fayyada jechuudha. Torbaanitti guyyaa lama guyyaa takka
kana fayyadamtan tokkoffaanis lammaffaan namni hedduu waan kana dhugaa itti fakkaatu anniin kakadha wallaahi ni balleessa muuzii ni balleessa qolli muuzii ni balleessa maadiyaatii kinoofan natti bahee ture anasirraa jalqabee kana akkanarra nabbahee ture garuu narraa badee alhamdulillah waan takkas waan fayyadamee osoo hin tahin dhiibbaa hormoonal cheenjii waan ittiin irratti bayan ግን dhumarramoo isumaan narraa badee jechuu kana fuula keenya by the way wanni akka qola muuziidhaa fuula namaa qulqulleessu hin jiru bal inumaa osoo daa'ima xiqqoo as keessa gootanii ittiin wanni jettanii hedduu gaariidha keessaa immoo muuzii baadiyyaa tokko yoo argattan kun amma ka ummata diqaalaadha kun muuzii Itoophiyaatii miti orgaanika ka biyya keenyaa tokko jira muuzii isa yoo argattan hedduu gaariidha qulqullina qaamaa qodaa keenya kan hedduu qulqulleessaa na akkanumatti itti riidanii jechuudha ani guyyaa takka badaa guyyaa lama badaa maaliidha jedhee isinii sakkasu ji'a takka keessatti 15 keessatti jijjiirama arguu immoo ni dandeettan dhibbatti ni argitaniyyuu ittuu ni kakadha jechuudha akka inni dhiibba wanni fiduu danda'u soo kanaan akkana maal isiniin jedhe tokko faratti daa'imaa fi ruuza isiniin jedhe itti aanee muuzii qola isaa qofa akkanumatti akkanatti akkana gootanii walitti makaa muuzii ni nyaatanii jechuudha akkana waliin riidanii azaan innuu ol kakaa kanaan jechuudha akkanatti wallahi hangam takka isinii fayyaduu danda'u isinuma beekaa sorry namanna bilbilu jira inni xumuraa fi yeroo baay'ee namni hedduun irraa dubbatu immoo timaatimaa fi sukkaara timaatima akkana gootan isin filtara haa kaasu jedheetishi kana muuziidha kaan dibadhe yoo argitan laala badeera amma kiyya yaa almost badaara alhamdulillah asirraa qaba tureen maadiyaatii qola muuziitiin irraa bade kazaan kuni sukkaara kunuun sukkaara kazaan kun timaatima kazaan akkam goota akkana goota kino mul'atu naan jettan yeroo baay'ee saniitiin akkanatti wanni jechuu jira kazaan argitanii kazaa booda fuula keessan itti riidanii jechuudha akkanatti argitanii እንደዚህ ተቀቡታላችሁ akkanatti itti riidan akkana gochaa akkana gochaa sukkaara akkana itti deebisaa jechuudha wayachaa sirriitti itti riidan sirriitti kinoo fuula kiyya kun sorry filtaraan alaa awwala filtara ofirraa qaba ture filtara baafadheera amma daqiiqaa 10 caalu jedhee tiktok viidiyoo tiktokaatiin waraabu jira laakiin garuu asiin isin gadhiisee maaliif dalga waraaban ta'eef viidiyoonni laafin ta'u azaan akkana fayyadamtanii jechuu akkana gochaatti dabala isinii galee kazaan hin bada guyyaa torbaan keessatti guyyaa tokko fayyadaman kazaan isinumtuu dhuftanii tiniin nagalateeffattu jechuudha maal isiniin jalqaba kaan isiniin jedhe daa'imaa fi harcee ruuzaa walitti dibattaan fuula yookiin daa'ima qofa lammaffaa qola muuzii sadaffaan immoo sukkaaraa fi timaatima wanti kun sadan yoo hormoonal cheenjii hin tahin sababa ulfaatiin ka dhufe yoo ta'e ulfa gaafa dhaltee sirraa bada sababa gartee mala ittisa maatii ati fayyadamtu yoo ta'e mala ittisa maatii san jijjiiruu yookiin dhiisuu dandeetti kanaan ala garuu dhiibbaa garaagaraatiin ka dhufe immoo hin balleessa sanayyuu bilaar godha guutuutti hin balleessu malee kama saniin dhufeyyuu bilaar gochuu danda'a itti fayyadama laala assalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuhu har'aaf nu haa gahu irraa fayyadamtanii akkasiin galateeffattan abdii qabaa waan ofii kiyyaatti fayyadameen isinii hime kunuu isinuma dura dubachuu jira itti fayyadamaatii ilaalaa keemikaala hin qabu dhiibbaa takka illee hin qabu isin irratti
fuuli keessan bifa tokko akka qabaatu taasisaa waan